السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلايك يا كبجة مفداتمو أكم جرتن نجوما بغجراتن سنين جتة إيجا برنوتا كينيا بقت دامن الرا كيتفوف نتها ندوك بوا بقنا توكو هجرة غربي حبشة هجرة جتشو مال جتشودا هجرة جتشون جتش أفان أربا يوتهو قدان سيوكين بقتين سيجتشودا akka walii galtee ulamaa itti immoo amantii dhabdecha biyya tokko irraa gara biyya biraa baqatuudha. Rabbiin Qur'aana isaa keessatti akkana jedha: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. إسان أمنني قدانني كرا ربي كيستك أبساني في إسان إسن كفسيسني غرغارس أسنيف قدان ورسن إسان متو مؤمن توتا رقاتي إسانف أرارما في سورة غاري تجرم. سببا صحابني غرح بشت تجرابهنيف akkuma kitaabota seenaa islaamaa hedduu keessatti beekamutti islaamummaan biyya habashaa kan seente yoo osoo rasuulli sallallahu alaihi wasallam makkaan keessaa gara madiinaa hin godaanin tahuun beekamaadha. Kanarratti ragaan guddaan sahaabonni makkaan keessatti diinii isaanii oofachuu dadhabnaan gara biyya habashaatti akka hijiraa bahan rasuulli sallallahu alaihi wasallam isaan ajajan. Kaafirtoonni makkaa musliimoota irratti miidhaa cimaa adeemsifnaan rasuulli sallallahu alaihi wasallam akkana jedhaniin: hanga rabbiin rakkoo keessa jirtan tana keessa bal'inatti isin baasutti gara biyya habashaatti osoo baqattanii biyya san mootii haqaa kan namni tokkollee isa biratti hin miidhamnetu jira jecheen sunis dachee haqaati jedhaniin. Ergaa sanii sahaabonni gara biyya habashaa dhufanii mootichi habashaa beekamaan Najaashii jedhamu haala gaariin isaan qubsiise. Najaashiin sahaabota qubsiisuu qofatti osoo hin gabaabbatin xalayaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam isatti ergan islaamay jedhanii yaamicha isaaf taasisan awwaatee islaamummaa fudhate. Najaashiin rabbiin rahmata isaaf haa godhu jalqaba mootummoota islaamummaa qabatanii jedhamee beekama. Mooticha yeroo jalqabaatiif mirga baqattummaa siyaasaa kan yeroo ammaa kana koolugaltummaa jedhamee beekamu yeroo san keessatti hojiin argisiise tahuu seenan ragaa baha. Mootummoota xalayaan itti ergamte keessaa isa qofatu islaamummaa fudhate. Mootummoonni biraa kan akka mootii biyya Faaris Kisra kan jedhamu xalayaa rasuula sallallahu alaihi wasallam cicciree ture. Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yaa rabbi mootummaa isaa cicciri jedhanii du'aa itti kadhatan. Rabbiin ilmuma isaa Shiraaweh jedhamu itti ajajee ilmummaan isaa kan isa ajjeese. Waahee kana irraa akkatti du'aa isaanii rabbiin ariitiidhaan daddaffiin isaanii awwaatu hubachuun ni danda'ama. Xalayaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam gara Najaashii ergan akkana jetti: bismillahir rahmanir rahim. maqaa rabbii rahmata qabeessa kan rahmata kan godhuutin Muhammadiin ergamaa rabbii irraa gara Najaashii mootii habashaatitti islaamay. Ani rabbii isa malee gabbarmaan biraa hin jirre sitti faarsa. Mootii qulqulluu salaam nagaha mu'min amanamaa injifataa katahe ragaa baha Ciisan ilma Maryam alayhi salaam ruuhii hafuura rabbiiti tahii rabbiitiin kan darbame gara Maryametitti isii tikfamtuu tan namni isitti hin dhihaatin abbaa manaata hin qabne hafuuruma rabbiitiin Ciisaa ulfoofte. Rabbiin akkuma Aadamiin harka isaatiin uume Ciisallee hafuuruma isaatiin abbaa malee uume. Ani gara rabbii tokkichaatti siyaama kan shariika hiriyyaa hin qabne rabbiin chuuna hordofuu fi waan an ittiin dhufeenitti amanutti siyaama. Siifi waraana keetis gara rabbii jabaatee ol tahetti siyaama. Ani isinitti geessee nasiihaa isiniif godhee jira. Gorsa kiyya fudhadhaa. Ilma abbeeraa kiyyaa Jaafariin isinitti ergee jira. Isaa waliin gariin muslimtootatis kan jiran isaa waliin gariin muslimtootatis kan jiran nageenyi nama qajeelummaa jala deemee irra haa jiraatu. Akkana jedhee xalayaa Najaashiif barreesse rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Xalayaa tana qabatee kan Najaashitti geesse sahaabticha Amri bin Umayyaa Addamarii jedhamuudha. Deebii Najaashin rasuulaaf sallallahu alaihi wasallam deebise akkana jedha: bismillahir rahmanir rahim.
maqaa rabbii rahmata qabeessa akka rahmata kan godhuutin haagahu xalayaan koo gara Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa rabbiititti Najaashii Ashamaa bin Abjar irraa nageenyi rabbii rahmanni isaati fi barakaan isaa sirra haa jiraatu. Rabbii isa malee gabbaramaan biraa hin jirre san irraa isa gara islaamummaatti na qajeelche. Kanatti aansun xalayaan kee kan waa'ee Ciisaa عليه السلام دبت نجاه جرا ربي دتشي في سميتين ككده عيسى وان أتي دبت سوان تتوق كان شالون هنكبو أكم أتي دبت سن إني إرجما ربيتي حفور ربيتين أرجمه وأنا ترجمتين بيك نجرا المبراكتي جعفر بن أبي طالب في هريوتا إساق أجيب الليك أبصيف نجرا أتي إرجما ربي لقى دبتا لقوم فماته رجا بها سيفي المبراكتي اللي أهدي وادا قد جرا ربي عالمات التحرككية كنت جرا أكس جدي نجاش الرسول صلى الله عليه وسلم ديبسين ويا نجاش دوئي وانت دلقمي نجاش الربي رحمة إسافها قدو إرقى رسول صلى الله عليه وسلم قرى مدينة قدانا بودا برس قلفت دوئي akkuma Najaashin mootummoota hundaan adda tahe xalayaa isaanii fudhatee islaama yesan gaafa inni du'ee rasuuli sallallahu alaihi wasallam guyyaa san wanta achi dura hin beekamne hojjetan sachee habashaatti nama gaarii tahetu guyyaa hadhaa kana du'ee jira koottaa irratti salaataa jedhanii badhee yookaan dirree bal'aa bakka baqii al-Gharqad jedhamtutti sahaabota isaanii waliin bahanii salaatul ghayba isarratti salaatan. واهن كن حديث صحيحا كم بخاري في مسلم أديسنين تبتيدا مركوكو مركنا هيدا يرو إسرت صلاة الرب سبحانه وتعالى جنازة نجاشي في دير رسول صلى الله عليه وسلم أفوكاي إجمسانة فأفو ترغن إسرت صلاة صحاب الناس يرو إسرت صلاة أكوان جناز نساء نؤفو جروت ياد نجدا رسول صلى الله عليه وسلم نجاشي إرت صلاة كن وروت منافقوتا وروت لغان أمنت إسلاما هن فرات وان هن غمتشيف نف أكاسين غدي كان جداني مرمي خليسا مين مكان لالا رسول تباني أكاس جدان إنما يو حبشي كريستانا نجاشي kan takka argee hin beekne kan amantii isaa islaamummaa irra hin jirre irratti salaataa miti jedhanii odeysan jecha isaanii kana isaan irratti deebisuudhaaf rabbiin aayata asii gadii kana buuse وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب بوتي كتابا والروت إنجيل في توراة ثاني التبؤر كالربي أفقد قبا كي يتوت ربي ما لك كان هنججيران نتاني ور ربي التوان غراك إسان التبو فمي في وانغار إسان التبو فميتيس أمان تجيرو ورسون إسانف من دان إساني غوفتا إساني برجرا لغمت ربين قرمان إسا عريفتادا آيان تون سابا نجاشتف أكبوت مفسرون هيكتون قرآنا هدو مركنيسني جران يادا وروت نجاشن هنمان نجوهو maal jedhan inshallah kutaa itti aanu keessatti waliin ilaalla haga sittuu turtii gaarii isiniif haa ta'u. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.